Magaalaan kun magaalaa Dirree Dawaatii fi qarshii 150 magaalaa liqeessiteedha. Magaalaan Goree. Jarri Dirree Dawaa idaati sinirra jira. Idaati irra jira. Maaliif wal dhoksin amma waaqii kan walitti himne Iluun Abbaa Boor warreetii lama naa badhaafte warreetii kooti jira. Kuni beeta mangistii mootummaa Itoophiyaati. Aanaalee magaalaa Goreeti. Isaan nu biratti argaman kun Abbaatamaa Milaaloo jedhamu. Kanaaf amma magaalaa keenya keessa yookaan aanaa keenya keessatti dammi beekamaadha jechuudha. Keessummaan kan ittiin simatamu asitti aannaniini, dammaani, bunaani. Kanaaf akka aanaa keenyaatti damni waggaa guutuu jechuun hin danda'ama. Dammi waggaa guutuudha kan inni asii bahu. Kanaaf biyya dammaa, biyya aannanii baga nagaan dhuftanii irra deebi'esniin jechuun barbaada. Kanaaf dammi keenya dhandhamasaa maal akka inni jedhu yoo ilaaltan baay'ee gaarii ta'a. Akkuma beeknu magaalaan Goree magaalaa seena qabeettiidha. Gaafa jennu callisnee miti jechuudha. Magaalaan kun magaalaa Dirree Dawaatii fi qarshii 150 magaalaa liqeessiteedha. Magaalaan Goree. Jarri Dirree Dawaa idaati sinirra jira. Idaati irra jira. Kantiibaan magaalaa Dirree Dawaa magaalaa oolmaa oolteef dhufanii daawwachuu danda'uu qabu. Yookaan immoo liqiin guyyaa sanaa kaasee amma har'aatti isinitti dhalaa jira. Magaalatti gurguramtee idaatiin irra jiruun kaffalu. Kanaaf isaanis dhufanii damma keenya, aannan keenya, buna keenya ilaalanu. Abbaatamaa Milaaloo ergaa ittiin nu gahaa jechuun ni barbaanna. Magaalaan kun magaalaa diinagdeeti. Diinagdeen gara lixaa irratti yeroo jalqabaatii fi Sudaaniidhaa fi Itoophiyaadhaa wajjin naannoo Gambeellaatii fi naannoo Oromiyaatii wajjin iddoon diinagdee guddaan magaalaa kan keenya ture jechuudha. Iddoo Xaaliyaaniin safarte iddoo kana ture jechuudha. Magaalaan Goree magaalaa ji'a torbaaf magaalaa guddittii Itoophiyaa taatee turteedha. Magaalaa sa'aatii 24 miti. Ji'a torbaaf. Ji'a torbaaf. Sa'aatii 24 ni jedhamu soba. Miti. Soba miti. Ji'a torbaaf taatee turtee duwwaa miti. Ammallee warri ta'anii magaalaa guddoo taate'anii murteessan magaalaa guddummaa ishee irraa hin kaafne ammayyuu hin kaanemirra. Isa gaafachaa jiranu ammayyuu magaalaa Itoophiyaadhaa fi bu'aa buustee jirtu magaalaa Itoophiyaadhaa fi da'oo taateedha Goreenii. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa seena qabeettii aadaa seenaa yeroo dheeraa duudhaa seenaa akka Itoophiyaatti wantoota adda isii godhu magaalaa Goree bakka hawwata turizimii seenaa dilbii kan qabdu magaalaa Goreetti argama. Teessoo mootummaa Itoophiyaa sa'aatii 24f kan jedhamee seenaa Itoophiyaa irratti barraa'e sobaa jedhan kunoo warri Goree. Seenaa keenya nu beekamoo isintu beekaa. Ji'a torbaa nuun jedhan. Seenaa ofimmoo abbaatu beeka. Seenaan dogongoraan barraa'e sa'aatii 24 kan jedhame ji'a torbaaf tajaajiltee jedhan. Isaan kun bulchaa bulchiinsaa aanaa Aalleeti. Ammoo seenaa Goree kanaa tokko tokkoon bakka dirree lolaa isin Xaaliyaaniitti cabsite dirree xiyyaaraa qabaachuudhaan bara durii keessatti teessoo mootummaa Itoophiyaa ta'uudhaan magaalaan Goree magaalaa addaati. Warri Dirree Dawaa qabamtaniittu idaatti isinirra jira qabamtaniittu fokkuudha. Obbo Kadir Jawaar bulchaa bulchiinsaa magaalaa Dirree Dawaa yoo dhuftanii Goree daawwattan idaa sana afootu isinii jenna. Yoommoo dhuftanii Goree hin daawwanne immoo idaa eega gaafa liqeeffattanuuti amma maatii hin dhalaa jira idaa sana nuu kaffaltuu jedhan jarri Goree. Dhanna nagaa kottaa daawwadhaagaa. Goreen akka Itoophiyaatti magaalaa seena qabeettiidha. Garuu bakka maqaasii hin jiru. Kan isin argaa jirtan kun masaraa Hayila Sillaaseeti. Masaraan Hayila Sillaasee yoo Finfinneetti hojjetame maaltu as isin fidee jechuu dandeessu. Goreedha. Goreen biyya teessoo mootummaa Itoophiyaa turte. Kuni beeta mangistii mootummaa Itoophiyaati. Finfinnee qofa miti mootummaan Itoophiyaa bakka lamaa beeta mangistii qaba. Tokko Goreedha, tokko Finfinneedha. Inni Goree kunoo isa kana teessoo mootummaa Itoophiyaa duraaniiti. Kanaaf yoo gara Iluu Abbaa Booraa gara magaalaa Goree dhuftanii teessoo mootummaa Hayila Sillaasee kana daawwattu masaraa mootummaati. Gibbiin nuyi keessa jiru gibbii masaraa mootummaa Itoophiyaa yeroo sanaati. Magaalaa Goree keessatti argamna. Kanaaf bakka hambaalee seenaa hawwata turizimii godinattiin qabdu tokko tokkoon deemnee akkuma isin agarsiisaa jirru hadhi guyyaa sadaffaa keenya. Jarri kun immoo maaliif wal dhoksin amma waaqii kan walitti himne Iluun Abbaa Booraa warreetii lama naa badhaafte warreetii kooti jira. Amma dammi gara keenyatti waqtii qaba. Asitti immoo waggaa guutuu dammumaa jedhan. Waqtiin qabuu jennaan waggaa guutuudhaa dammi Iluu Abbaa Booraa jedhan.
Jaasa kakootii haadha kumaatiin wal caqacaqee gise hunda cinqamu faayyuu as dhufe haaruma galfata. Haati kumaa kunoo ganamaaf galgala ibiddarra na qabde akka ijoollee na qabalti mucaa baadhu naan jetti badiruutti turree hidhi jetti buudalee badiruu baati jetti dibaadeen boola'ee jetti hunduu qullaadhaan afaatti mucaa ol baafti. Falaxaa xiifoo bidda keessaa sodaatee na rukutti maaliifanii si wajjin hin addabamu asuma kan abbaan manaarraa darbe wayii natti qabaa natti tattafa. Yoo goree dhuftan ilaasi qaba.